nama namummaa isaatii jaaladhu. Nama namummaan malee filannooni hin jaalatin. Nama namummaan malee akkaataan dhufee sabummaan hin jaalatin. Nama namummaan malee warrummaa isaatiin hin jaalatin. Nama namummaa isaatiif malee dandeettii dadhabina isaatiin hin jaalatin. Maaliif jaalatte? Waan inni amantaa isaa kana ta'e. Maaliif jaalatte? Saba isaa kana waan ta'e. Maaliif jaalatte? Warra akkasii keessa waan jiruuf. Maaliif jibbite? Warra kana keessa waan dhufe. Maaliif jibbite? Dadhabina isaa kana harka. Dadhabinni gara jabinaatti hin jijjiirama. Wallaalinni gara beekumsaatti hin jijjiirama. Akkuma kana ammoonni amantaas gara amantaa biraas jijjiiramuu hin danda'amu. Wantoonni ati jaalattee xiyyeeffannaa namarraa godhuu qabdu nama namummaa isaa qofa jaalatudha. Yooya akkam jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan hin seenne birbisaa addas viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo guyyaa addaa keessaa waa hedduu akka barattanu shakkii hin qabu. Viidiyoo kana kan isin qopheessaaru ani obboleettii teessan hin seenne birbisaa yoo ta'u, ogeessaan kaameraa immoo Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa teetaneetanu like subscribe akkuma kana immoo namoota biraatiif akka inni gahu share akka gootan isin gaafannaa hanga qophii xumura kennaatti nu faana tura. Ayyeen daawwattoota keenya mata dureen guyyaadhaa qabadhee isinii dhufe ammooni nama namummaa isaa qofaan jaaladhu mata duree jedhu qabadhee isinii dhufeera. Nama namummaa isaa qofaan jaaladhu nami tokko waa inni nama ta'e qofaaf jaaladhu. Yeroo hedduu sababii nuti nama jaalannu sababa lama ta'a. Tokkoffaan abbichummaan sunu yookaan namummaan sunu yuuti waan sani barbaadee fedhee waa inni hin ta'in waan sanirra kaanee nama san jaalannaa. Lammaffaan ammooni sababa haala sababa nama sababa tokkoon takaate waa inni ifirratti uffise yookaan ammoo waa inni ifirratti godheen takaane waa inni ifirratti keen takaane nama san jaalanna. Yeroo hedduu jaalala gosa lamaa kana sababa jaalala gosa lamaa kanaan duratti calaqqisa. Tokko ka inni barbaadee fedhee filannoo godhatee odotti hin seenini ka isarra jiru ta isa gula deemee yoo ta'u, lammaffaan ka inni barbaadee karaa adda addaatiin jireenya isaarratti marsee ifirratti marsee ka jiru yookaan ammoo irratti marfamee ka jiru irratti nama garuu namummaa isaa qofaan jaaladhu mata duree jedhu wanni qabadhee dhufee fi yeroo hedduu karaa lamaan kanaan namoota waan jaalannuuf. Tokko kaatifumaanuu barbaaddee filattee filannoo kee godhattee harka baastee wanna ati hin ta'in tokko jira. Inni summaan yoo jedhane isa lamatti jira. Kanami ifumaanuu ifirratti moggaasee filannoo ofiitiin ta'in godhini kun ammooni filannoo garagaraarraa hunda'eeti kaa uffatee jiru. Ka jalqabaa kana laalla. Nuti ammaa tana akkuma kana immoo namoonni biraati bifa lamaan wanni nurra jiru kun bifa lamaan nurra jira. Tokkoffaani ka filannee ittiin seenne, lammaffaan ka filannee filannoo keessaan keessa seenne. Namoonni illee yeroo hedduu kan nu jaalatanu yookaan sababa jaalalaa kan nu godhatanu tokko waan nuti filannee ifirratti moggaasnee ifirratti hojjannee yoo ta'u, lammaffaan jalqabumaayyuu kan irratti hojjetame filannoo keenya kan hin ta'in garuu teenee ka argamneerru. Sababa jaalatamiisaa fi sababa jibbiisaa ta'anii yeroo hedduu yoo isaan calaqqisan yookaan yoo isaan mul'atan argina. Tokkoffaan kan nuti filannoo kennaan itti hin seenini garuu teenee kan argine tokko akkaataa dadama kennaa kana filannoo kennaa miti filannoo filatamee dhufe. Lammaffaan ammooni maatii kennaa, sadaffaan ammooni saba kennaa. Barbaadee harka baasee ana Amaara godhi, ana Oromoo godhi, ana Gujii godhi, ana Wallagga godhi, ana Tigree godhi, ana Uraage godhi jedhii isaanii filannoo nuti odoo hin filatini teenee ka argine sababa intala ebeluu ka teene sababa mucaa nama sanii ka teene Oromoo teene sababa nama sanii ka teene Amaaraa teene sababa nama biraa ibsarraa waan dhalannee fi Tigree teene ka dhufne. Saboonni kun teene filannoo keenya osoo hin ta'ini isaanirraa waan dhalanneef saba san keessatti dhalannee ka ammaa kana qabanne filannoon keenya ka keessa hin jirre filatamne ka keessatti argatamne tokko kanaadha. Kana ka jijjiiruu hin dandeenye kana ta'uu qaba jetteeti si dhaaneef sejjeessaneef si jiraachisaneef yoo akkas ta'e si jaaladha yoo akkas hin ta'e si jaaladhu jedhane otoo filannee gaggeessanillee jijjiiruu ka hin dandeenye ka fudhattee dhuftee tokko kanaadha. Sababa jaalalaas ta'a
nami kasi jaalatu waan ati Amaaraa ta'eef waan ati Oromoo ta'eef waan ati Tigree ta'eef kaati filannoo keetiin keessa hin seenin sababa jaalatamiisaa si ta'a sababa ammoo jibbiisaas namoota hedduu biratti argina akka namni kun du'uuf waan Oromoo ta'eef waan Amaaraa ta'eef waan Tigree ta'eef waan saba biraa ta'eef sababa itti ajjeefamiisaa yeroo inni ta'u argina maafi nama kan ajjeestane waan saba isaa keessa naayii biraa waan nama ajjeeseef yoo isa ajjeesan saba isaa keessa waan inni namoota hedduuf nami abbaa isaa warri isaa waan gaarii waan godhaniif yoo isaaf bakka kennan yoo ittiin jaalatamuuf yoo ittiin jibbaan argina maani sabummaan jaalatamiisa jibbiisa kun filannoo kennaa miti wanta nuteene keessa galle dhunnee miti biyya filachuu dandeettaa akkuma kan ammoonni wantoota hedduu filachuu dandeetta inni kun garuu ka ati filattee keessa seentee miti takki odoo gara filannoo godhane ati takka Oromoo ta'uu dhabuu dandeetta odoo filannoo godhane takki namni sun Tigree ta'uu didachuu danda'a takki biyyuma saniyyuu didachuu danda'a yoo maante odoo filannoo ta'uu jiraate garuu filannoo keetti ka keessa hin jiraatini sababa jaalatamiisaaf sababa jibbiisaa ta'anii yoo isaan calaqqisan yeroo hedduu laalla inni kun ammoo inni lammaffaan maati sababa haati keetti namaa wal dhabdu sababa haati nama sanii hiyyeessa ta'e yookaan daaraa ta'e yoo isaan jibbataman sababa haati isaanii namoota hedduu wal dhabiinna qabdu sababa abbaa isaa nama biraa ejjeese yoo namni sun ammoo itti gaafatamummaa fudhatee waan tokko keessa yeroo inni seenu sababa abbaa fi sababa haadhaa fi sababa obboleettii fi sababa warra fi sababa firaa wal qabate firaan warra dureeyyii waan ta'eef yoo jaalatamu yoo kabajamu fira warra daaraa yookaan ammoo fira warra hiyyeeyyii waan ta'an qofaan yoo tuffatamu akkuma kan yoo gatamu akkuma kan kabaja silaanamummaa malane yoo gabbuusanu kaaniif waan gaariirra teessane kaaniif yoo lafa buusanu maaniin kataate sababa abbaan dureessa ta'ee bakka guddaa haati dureessa ta'ee fira biyya alaati waan qabuuf fira biyya keessaa dureessa waan qabuuf yoo ulfeessanuuf maanirraaf namummaarraa odoo hin ta'ini adonni hin filatini fira warra dureeyyii keessaan seeneen takkaate maanirraati namummaa isaarraa namummaa isiirraa ka'ee odoo hin ta'ini fira warra hiyyeessaa keessatti waan dhalatteef irratti hundaane yoo isii gabbuusanu yoo isii salphisanu kaaniif bakka guddaa kaaniif bakka diqqaa yoo isaan kennan argan sababi maan ennaani ka ol baasisaas ka gabbuusisaat ka inni filatu don ta'ini ka itti filatame akkuma kana abbaa keessa naafa haati si waan naaf ta'eef abbaa isaa waan naafa ta'eef akkuma kana wanta silaa gurra dhagaatamuun bare waan abbaa isaa machaa'uuf waan dhuguuf waan ulfina namaa hin qabneef jedhane sababoota haadha keetii sababoota abbaa keetii sababoota fira keetii yoo gadi buusan akkuma kan sababoota isaaniin yoo ol buusan hi argina addee hedduutti kun maani filannoon keeti keessa ka hin jiraatini filatamtee kateete haadha nama saniin godhu osoo hin jedhin abbaan kiyya isa naa ta'u wayyadoon jedhini sababa adda addaatiin isaan jidduutti argamiisaan ulfeeffamiisaaf gaabbubbifamiisaaf namummaa dhodon ta'ini wantoota ati teetee dhuftee ka garuu jijjiiruu hin dandeenye haati kee haga feete yoo hammeena qabaatte haadha kana naa jijjiira haadha sii godhuu hin barbaadu jedhuu hin dandeettu haadha ta'e jedhee si yaamuu hin danda'u jedhuu fa danda'uu dandeetta kun waa ati jijjiiruu hin dandeenye abbaan keetti alatti wanti inni godhaaru ati ammucaa isaati jettee akka dubbattuuf iyyee guutumatti akka konfideensiin qabaanne kasi kuchisiisu ta'uu danda'a ta'u malee abbummaa sani balleessuu hin dandeettu garuu amma achi abbaa kiyya jedhee si yaamu jettee isatti himuu dandeetta sababa isaa waan gadi buuteef sababa isaa akkuma kana waa ol baaneef maa isin hin jedhu barbaadeete wanta jijjiiramuu hin dandeenye tokko maatii lammaffaan ammoon saba wanni kun waati jijjiiruu dandeenye kun ammoon sadaffaan akkaataa uumama keetiiti wanni sadiin kun waan fudhattuu qabdu malee waan jijjiiruu dandeettu miti kakaraa durummaa kakaraa hiyyummaa wantooti kun waan sibira dhufee harkifattee fida danda'ini waan durumaanuu sirratti dhufeeru kun sababa jaalalaatiif sababa jibbisaa namoota hedduu biratti yoo inni babadhatee mul'atu argitan inni lammaffaan ammoo ka filannoo ka ta'eeru filannoo waa ati itti amante waa ati fudhattee ittiin jiraatatta sababa filannoo keetii yoo jibbatamtu sababa filannoo keetii yoo jaalatamtu namoonni hedduun sababa filannoo nama saniitiin yoo nama san jibbu sababa filannoonni jirateetti deemaruu kanaan yoo isa jibbu arginan fakkeenyaaf maan falaalla muslima waan ta'e duwwaa fi waan ati muslima ta'ee fi warri amantaa kiristaanaa yoo jibban akkuma kana kiristaana waan ta'eeti waan kiristaana ta'e qofaa fi ka jibban
kiristaanummaa filannoo keeti musliima ta'e sille filannoo keeti kiristaana warri ta'e akka ati kiristaana ta'etu si barsiisee lallabuu danda'a malee dirqamaan si gochisiisuu hin danda'u maafi filannoodha dirqamaan teeteellee hin dhunne musliima teetee hin dhunne akkuma kana kiristaana teetee hin dhunne waaqeffataa teetee hin dhunne asirratti innummaan kamiyyuu amantaan kamiyyuu amantaa filannooti waaqas gula deemuu filannoo seexanas gula deemuu filannoo kamiyyuu gula deemisa dhabiisillee filannoo kun filannoo abbaati namillee yoo baay'ee wangeela lallabu waaqatti amana fudhadhaa jedhanee lallabanu malee dirqamaan fudhachisanii hin beekanu maafi dubbii filannooti malee dubbii dirqamaa yookaan dubbii taatee dhuftee miti egaa dhuftee ndoo waan teete malee waan teete gadi dhuftee miti kun ka filannoo keessa isa tokko saaba pheenxee yookaan ammoo kiristaana teetee fi namoota si jaalatan saaba barsiisummaa addaatti sirra arganeef namoota si jaalatan akkuma kana ammoo saaba amantii sirriitti hin qabanne saaba musliima teete saaba waaqeffataa teete saaba kaatoolikii teete saaba waaqeffatoota hedduu biraa teetee fi jibbatamiisa jaalatamiisa kun filannoo keete keessa seenanee filannoo keete keessa hundaaneeti jaalalaa fi jibbansa calaqqisan kunis waan jijjiiruu dandeettu ati islaama teete fosi jaalatane barii kiristaana godhuu kan dandeettu kiristaana teete fosi jaalatane barii waaqeffataa ta'uu kan dandeettu maafi kunichi ka filannoo irra hundaa'e nama namummaan malee filannooni hin jaalatin nama namummaan malee akkaataan dhufee sabummaan hin jaalatin nama namummaan malee warrummaa isaatiin hin jaalatin nama namummaa isaatiif malee dandeetti dadhabina isaatiin hin jaalatin akkuma kana dureessa ta'uun akkuma kana daaraa ta'uun yookaan ammoo hiyyeessa ta'uullee filannoo abbaati abbaan suni an dureessa ta'a hiyyeessa ta'a jedhuu dhabullee nama hojjetetu dureessa ta'an beekama hojjetee irra jijjiirame fidatee dureessa waan ta'eef durummaa isaa kana jaalatu uffata isaa kana jaalatu qabeenya isaa kana jaalatu namummaa isaa isa odon ta'ini waan inni ifirraa fide kana akkuma kana barumsa ta'uu danda'a wanti akka barumsaa wanti akka hojii wanti akka amalaa akkuma kana ammoo wantoonni akka amantaa wantooti kana fakkaatan hundi isaanii filannoo amala addaa kana namni sun qabu irratti hundoottee yoo jaalatte amala san bor jijjiiruu danda'a amala hamaa qaba jettee amala badaa qaba jettee yoo ati jibbitee deemtu waggaa dhalama sadiin duuba amala gaarii inni fudhanneetta yeroo isaa waan dubbattu hin qabdu amala gaarii miti amala gaarii qaba jettee yoo ati jaalattee amalarraa hundoottee namummaa isaa dhiichee amalarraa hundootte amala gaarummaa sellee waggaa lama sadiin duuba ji'a lama sadiin duuba jijjiiruu danda'a maafi yaada adda addaa waan yaaduuf nami karaa adda addaatti fi jijjiiruu danda'a yoo sanis namummaa isaarraan caala amala isaarra nagotte kun waan jijjiiramuu danda'u kun waan guyyaa keessa waan yeroo keessa jijjiirarra fideetti nama biraa ta'uu kan danda'an wantoonni ati jaalattee xiyyeeffannaa namarraa godhuu qabdu nama namummaa isaa qofa jaalatudha nama waan ta'e qofaaf maaliif jaalatte waan inni amantaa isaa kana ta'eef maaliif jaalatte saba isaa kana waan ta'eef maaliif jaalatte warra akkasii keessa waan jiruuf maaliif jibbite warra kana keessa waan dhufe maaliif jibbite dadhabbiin isaa kan harkate dadhabbinni gara jabinaatti hin jijjiirama wallaalinni gara beekumsaatti hin jijjiirama akkuma kana ammoo amantaas gara amantaa biraas jijjiiramuu hin danda'amu wanta ati xiyyeeffannaa gootee jaalatte gara jibbiisaatti jijjiiruuf namichi filannoo jijjiirannaan ati illee gola jijjiirante wanna akka ati jibbitu si gochisiisan ammoo ati saaba godhattu namichi amantaa jijjiirate yookaan waa itti amane san waa itti dhugeeffate san dhiinyaani ati si gola jijjiirante akkasitti ati hin dandeetta nama garuu namummaa isaa qofa yoo jaalatte sababan barbaaddu isa jaalate isaaf kana saaban fuutu san hin buusisichu waa inni nama ta'eef namichi kuni baay'ee dhugaa hin machaa nama machaa hin jaaladhu machii dhiisuu danda'a dhugiisa dhiisuu danda'a nama waan ta'eef waan inni dhuguu dhiisi waan inni hiyyeessa ta'eessis jibbuu dhiisi nama waan ta'eef hin jijjiiramu akkuma guyyaan jijjiirees illee nama biraa dhasi godhe nama sanillee jijjiiree nama biraa godhuu danda'a maafi guyyaa kana keessa wantooti jiranuu harka keerra waan jiru odon ta'ini uumamaa hundarraa ka jirurra waan jiruuf kanaafuu namummaa isaa qofa jaaladhu saaba tadha goote barii si hojjetuu dhabuu danda'a saaba ati kaleessa goote adda si hojjetuu dhabuu danda'a nama yoo jaalatu isa kaate namummaa isaatiif tokko waa inni si jaalatu fodon ta'in waa irraa jaalatu waan qaddu fodon ta'in waa inni nama ta'eef jaaladhu waa inni jijjiiru nami waa inni jijjiiruu danda'u jira waa inni jijjiiruu hin dandeenye ka jijjiiramuu hin dandeenye sani amanii fudhadhu saba isaa amanii fudhadhu warra isaa amanii fudhadhu eenyummaan ifira keete amanii fudhadhu amala ammoon
gosa ammoon waa inni itti amaneeru ammoon jijjiiruu waan danda'an salli achumatti lafa kee waa inni jireenya fiitiif itti gaafatamaan jireenya isaa waan isa ta'eef jireenya isaa keessa seente waa inni hattuu ta'eef waa inni nama akkanaa ta'eef amala isaa keessa si dhibu wanni godhuu qaddu'aati yoo dandeette gorsu yoo dandeette deebisu yoo dandeette kun sirrii moti jedhu malee isa jibbuun hin barbaachisu hin hatini hin ejjini kun gaarii moti ku akkasi jetteeti wanta nama tokkorraa hin jaalanne himi malee waa inni godhuguuf waa inni hatuuf waa inni amala akkasi qabuuf hin jibbin amala kamiyyuu abbaan fedhe haa qabaatuti amalli suni abbuma sani miiti ati nama san hin jibbin garuu maan godhi gorsi waan jaalattuufi lammaffaa waan kana godhi akkas godhi iskeeti gaarii motediti akka namummaatti jaalalumma bolummaa keetirra hundeetti kenni saba Oromoo ta'eef hin jaalatini saba Tigree ta'eef hin jibbin saba san ta'eef filannoon kun keeti waan hin ta'iniif namni sullee filatee kana hin seene saba sani namoota gargar ol baastee hin deemini. Kanaafu nama namummaa isaa qofaan jaaladhu malee sababoota adda addaati itti hin guurin namni waa inni namatti qofaaf saba fedhe ta'u akkuma kan amantaa fedhe ta'u amala fedhes qabaatu waa isarra jiru waa isa marse dhiisi waa inni namatti qofaaf jaaladhu jaalalli dhugaas isa kana. Inni kana barsiisa ammooni ka gubbaa kana jiru kanaadha. Turtii gaarii akka qabaanne abdii qaba nama namummaa isaa qofaan jaaladhu mata duree jedhuun adda waan tokko laalleerra badhisnee ammoo gaafa biraa fedha waaqaa ta'e ilaaluu dandeenya. Isa kana ammoo namoota biraa akka inni dhiyaatu sheerii keessan akka hin raanfanne sabiskiraayibii keessa akka hin raanfanne koomentii jaranaa kennitanuu akka hin raanfanne isin gaafadha waan nafaana turtaniif guddisee isin galateeffadha horaa deebanaa banqaaqaa nagaa nu tura.